Kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as waan haaraa qabannee dhufnee jirra. Kanaaf egaa har'aa mana biraazarii keenya jirra. Kunoo buna nu danfisaa jiru. Bunni baay'ee namatti tola. Fataa gootee jirti laliseeni. Wanti hunduu ta'edha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Laliseen illee kunooti. Lalisee nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jedhi ka hordoftootaan. Egaa daawwattoota keenya haala kana fakkaatuun baay'ee namatti tola. Har'aa fataa zanaa inni warra biraazarii jirra. Egaa daawwattoota keenya akka warra durattiitti buna nutti afuufi jechaanii jiru. Biraazariidhaafii fi bilisummaadhaa fataa jedhanii dhugaa jiru, nyaachaa jiru. Waanummaan hanqate tokkoyyuu hin jiru. Daawwattoota keenya kunoo haala kana fakkaatuun biraazarii fi bilisummaan taa'aa jiru. Baay'ee namatti tola. Mannillee fatayiidha. Kunoo akkaatti fataa jedhanii taa'aa jiru. Buna nu danfaa jira. Asitti fataa jechuudhaaf dhufne har'a. Eegamee gara biraazarii fi gara bilisummaatti isin dabarsaa nagaa isin gaafatu. Sana booda immoo buna walumaan dhugnaa koottaa buna dhugaa isiniin jedheera gama kootiin. Gama bilisummaatti isin dabarsaa. Bilisummaanis nagaa isin gaafatee gara biraazariitti dabarsaa. Hai daawwattoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nuti nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo iddoo haaraa tokko jirra. Obboloota keenya wajjin fataa jechaa jirra. Akkuma argitanii wanta haaraan baay'ee jira. Dajuu lalisee boontuu jennee taphataa jirra. Guyyaan sanbata guddaadha. Fataa jechaa jirra. Viidiyoo kana amma dhumatti daawwadha. Hai akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jirtu nagaa keessanii akkam nagaa keessanii laayikii nu gochaa jirtu nu jajjabeessaa laayikii nu godhaa fayyaa nu ta'a. Egaa daawwattoota keenya dhugaa dubbachuuf baay'ee fataa nurraa jedhee jira. Kunoo siinqee dhugaa jirra, muuzii nyaachaa jirra, waan garaagaraa nyaachaa jirra jechuudha. Garuu immoo egaa kanuma osoo hin ta'in kanuma bichaa osoo hin ta'in bunnillee kunoo haala kana fakkaatuun fataa jedhee nu danfaa jira. Buna kan nu danfisaa jiru laliseedha. Lalisee fi dajanee maal akka walii ta'anii asumaan bartu jechuudha. Nuti immoo maaliif dhimma maaliitii fi mana isaanii kanatti argamne kan jedhuu fi tokko tokkoon jalqaba bilisummaa maaliif akka mana kanatti argamne bilisummaan nu ibsa. Sana booda immoo turtii walumaan goona jechuudha. Irra deebiidhaan koottaa buna dhugaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya har'a bakka kanatti argamuun keenya har'i guyyaa waaqayyoon eebbisee nuuf kenne guyyaa sanbata guddaati. Waaqeffannaa booda haala kana fakkaatuun obboleonni keenya kun kan biratti argaman Dajanee obboleessa Boontuuti. Laliseen illee haadha manaasaati. Isaan immoo buna danfisanii koottaa buna waliin dhugnaa hin boqannaa waliin taphannaa nuun jedhanii nu affeeranii jiru. Kanaaf haala kana fakkaatuun kunoo asitti argamnee jirra. Bashannanaa jirra. Isin immoo viidiyoo kana daawwadhaa, laayik godhaa, nu jajjabeessaa. Yeroo hundumaa hirmaannaa keessan waliin haa ta'uun isiniin jedhaa galatooma. Kanaaf egaa koottaa nyaannaa hin dhugnaa isiniin jedhaa. Bunni keenyas kunoo nu danfaa jira. Dhugaatiinis egaa siinqee dhugaa jirra. Siinqeen egaa wanta dhugaatii warri amantootaa dhugan keessaa isa tokkodha. Kanaaf egaa koottaa walumaan haa dhugnu, walumaan haa nyaannu isiniin jedhaa. Guyyaan har'aa guyyaa boqonnaadha. Guyyaa sanbataati waan ta'eef. Guyyaa sanbataa kana immoo kunoo warra biraazariitti dabarsinee jirra. Charchiidha erga deebinee jechuu kooti. Kanaaf egaa aga dhumaatti nu wajjin ta'a. Akkasuma viidiyoo keenya laayik godhaa. Yoo isinitti tolellee sheerii gochuu hin dagatinaa jecha. Kana booda immoo kunoo laliseen buna ishii tumachuudhaaf maashinatti naqaa jirti. Daawwattoota keenya haala kana fakkaatuun fataa nu gochaa jiru jarri. Isinis egaa buna kana hirmaattanii akka nu wajjin dhuftan barbaanneeti jechuudha daawwattoota keenya. Baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajna. Kanaaf egaa koottitiitii buna nu wajjin dhugaa. Bunna Itoophiyaa namoonni baay'een dhuguusaa hawwitaniituma jirtu. Kanaaf egaa viidiyoon kun irra jireessaa kan waraabamee fi daawwattoota keenyaa fi yeroo bunni akkaatti danfuu namoonni biyya keessa hin jirre baay'ee hawwitu.
baay'ee yaaddu kasala fa'aa irkaboota akkasitti tattaa'ee jiru fa'aa na jedhe kana baay'ee isinitti tola. Kanumaaf xiqqoo viidiyoo isiniif waraabuun na dirqamsiise jechuudha daawwattoota keenya. Egaa aga dhumaatti mee nu duukaa bu'aa. Kanaaf egaa daawwattoota keenya bunni keenya sitti naqamaa jira. Daakkanneet walitti deebine jechuudha. Sababiin isaa yeroo buna daaknu sagaleen hin gala. Kanaaf xiqqoo viidiyoo addaan kunnee buna keenya daakkannee walitti deebine jirra daawwattoota keenya. Haalli hundumtuyyuu baay'ee namatti tola. Kan nama gammachiisudha. Guyyaan dilbataas immoo guyyaa boqonnaa waan ta'eef hedduu warra biraazarii keenyatti dabarsu nus hedduu nu gammachiise isaanillee itti gammadanii jiru. Kunoo akkuma argaa jirtanii faadhagaa waan hunduu daawwattoota keenya koottatiitii dhugaa koottaa nyaadhaa isin jaalannaa isin kabanya. Bunni naa bu'uu isinuma agarsiisnagaa yaadaf qalbii keenya keessatti isinuma qabanneeti buna keenya dhunnaa. Maal godhu fageenyatti hammaatu malee silaa walumaan dhunna daawwattoota keenya. Fageenya gaa waan ta'eef yerumaa waan tokko fayyadamnu isinis akka gammachiisutti viidiyoo isinii gochaa deema kanan jedhu viidiyoo waraabaa jira. Kanaaf